sammuu isaanii duwwaati jechuudha. Warra sammuu horii jechuudha. Isinaan mana eebbistanis dhugaafis na eebbistanis istanis waaqayyo na eebbiseera jechuudha. Hundumti keenya. Akkas. Gaafa nu uume nu eebbise rabbiinis jechuudha. Kanaaf hundumtuu amantii isaanii jaallata. Kamumtiyyuu guyyaa guutuu asirra deemtanii hundumti keessanuu gara simataa wal dhukkubsuura maaf kana raawwannaa jedhe qaama lallabaa miti gaafii na gaafatte waaqayyoof gartee nuti isaaf lolutti hin jirru isaaf wanta jarchutti hin jirru ergaa nu dhufte sana Yesuus Kiristoos barattoota isaa ajaje. Yesuus Kiristoos wal morkuu ni ture Yihuudaatu aji barsiisuu ture. Falminu turan, falmunu ture, itti lallabuu ture, dhuga itti himuu ture, deemaa uumama hunda lallabaa jedhe ajaja san fudhanne, ajaja san fudhatteeti. Ajaja Yesuus hunduma isaatu fudheerani waan inni na abboon hundumaayyuu na fudhadha garuu akka inni waa gochuu danda'u hunduma isaa amanee bari hin danda'u jennee bara. Kanaafuu guyyaa dhufaati isaatiitti inni firdiin kenna warra du'aniif iyyuu boolla keessaa kaasee gogaa itti uwwisee dhaabee firdii kenna abbaan firdii qajeelaadha isa waan ta'eef kanaaf hin falmadhan hundumaa nan taasa bagaafa azala baanii iyyaa oolanii jechuudha. Abshir siin hin jedhu waaqni si bira tokkumaa miti bari hin danda'u waaqayyo jechuutu hin danda'a qaamni waa hin dandeenye tokko waaqa ta'uu danda'a. Ana gaafii na gaafatina Kiristoos fayyisaa ta'uusaa karaan dhugaan jireenyi isaa malee akka hin jirre ta'uusaa dhibbaan dhibbatti nan beeka. Iyesuus gooftaa gooftotaa ta'uusaa dhibbaan dhibbatti nan beeka. Laal waan jechuu jiru Yesuus karaa miti dhugaa miti jireenya nama agartee karaa waaqayyoon nama geessuu miti jechuutti hin jiru nuti. Yesuus dhuga Yesuus gooftaa miti jechuutti hin jiru. Gooftaa jechuun nama aaboo wahii irratti biyya takka irratti beekumsa wahii irratti hoogganaa wahii takkat gooftaa jedhaniin. Waan jennuti waaqaa miti Yesuus jechuu jira malee waan biraan jenne. Maali waaqni Yesuus hin ergen jiru? Yesuus Kiristoos du'aa kaasuusaa jaamaa banuusaa dinqii gugurdaa argisiisuusaa samaayii utubaa malee dhaabuusaa nan beekaa dinqii gugurdaa hojjetee beekaa kanaaf iyyuu ani inni jiraataa ta'uusaatti amaneera ani. Urjii amanin hin jenne bara malleen waan jedhe akkasitti amante waan ati jettu kana wangeelli hin jedha waan jedhe amma jechuun yoo wangeela boqonnaa takka si garsiise waaw jettaatu surprise sitta waan dhageettiidhaan gurraan dhageessee fi ijaan argan wal adda namaatu jedhan hin sirbiti bo sirba jaalatti bo sirba jaalatti lakkanii faarfadhaan sirbu waasi akkasi waan fakkeenya biyya lafaati no dhaggeeffadhu fakkeenya si godhu jira dhaggeeffadhu hin jenne sirbitan jenne intala takka sirbu turte sirba tokko artisticha tokko jaalatti nama muziishiyaan nama muuziqanyaa tokko jaalatti gaafa isa argite maal jette jedhan oo kana sirbuma isaa dhaggeeffachuurra caalaa jette fokkotaa kan arguurra waan jedhe ati dhageettiidhaan sitti mani argaadhaan yoon si argisiise surprise taata. Yesuus Kiristoos ani humaa takka waa takka gochuu hin danda'u jedha wangeelli kan kee ati hin danda'anaan jetta. So akkam godhame? Hin jedhu. Wangeela baasis. Wangela basi. Wangela sani. Ani falmidhaan dhumne jedhe. An falmidhaan dhumne jedhe namoonni jaalladhaa sinan kabaja. Si kabaja bar urji. Falmidhaan. Urji. Waan jedhe maqaa kana namaatu urajaa'i onne tanas bira kaayee si barreesse harka kana wal rukutan kanas nama si barreesse moo ati barreeffate? Isa kam? Isa maqaa kan kee kan urji jedhu kan ati barreeffate moo nama si barreesse? Ande maaliif namni na barreessa natu barreeffate? Gobas namni kan kooti. Dubbisuus barreessuus hin beeytaami? Dhibbaan dhibbatti hin beeka malee ani eenyumaan iyyuu itoo dhufanii kutaa macaafa qulqulluu keessaa nan deebisa. Macaafa qulqulluu biraa qaba ani. Inni jireenya kooti sarara adda bahee jiraachuu waan hin dandeenyeef nan qaba. Abshir jiraadhu ammallee waan jedhe macaafarratti akkuma macaafarratti yoo barreeffame Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedhe inni dandeessee taaniiti. Yesuus Kiristoos eessatti anumaa gochuu hin danda'u jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:30 banadhu wangeela kan kee. Kanan jedhu isin immoo waanuma tokkumaa qabatanii deemtu yeroo mara. Okay, tokkichiin san waan dhugaati moo waan sobaati? Ani jechuudha. Ati jechuun maal jechuudha? Abantu ustaz bantee haa dubbistu safaan dhaga'uu barbaanne. Bani bakka tana nakisbis takkitana dubbifadhu deem. Ati isin akka jettan Yesuus ni danda'a jettan. Yes hin danda'a. Hin danda'u jedha inni eenyuun urjiin amanama wangeela.
Yesus kan inni dubbatu guttee amantu malee ani nama dhiigaa fooniitiin waan hundumaa gochuu danda'a. Amma fakkeenyaaf Allahan Quraanni kiyya Allahan umaa gochuu hin danda'u kan jedhu argitee caafata dhuftee kuno Allahan kee umaa gochuu hin danda'u naan jetta ani ni danda'an jedha dubbii kiyya fudhattamu waan caafame san fudhatte. In qo'anne kaan isa kana in qo'anne waan ta'eef isa kan wangeela qabda yaa urji yoo osoo dhugaa kan barbaaddu taate nama waa dubbisu namni sin shawwadu nama waa barate aabaa caalleen quma taatellee taate waan caafamee jiru afaan oromootitti amaariffaa ingiliffaa miti wangeela kan kee dubbii Yesuus yoo fudhatte akka Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedha kiristaanaan amana Yesuus hin amana Yesuus danda'a waan hundumaati Yohannis meeqa jettan wangeela Yohannis boqonnaa 5 bas wangeela Yohannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 dubbis dhageeffadhu urji 30 Eewa amma wanni baafadhaa ijoollee tanetti. Yesuusitti dabalee humna kootii Boris. Mee dhaabbadhu guddina wanni gurbaanurraa dhaabbadhu. Callis ustaaz namoota akkanaa kan afaan isaa qabsiisa nama akkana. Callis. Boriif lakkoofsa tokkorraa kaasee dubbisi. Shan tokkorraa kaasee deem. Ni dubbisa. Maaluma jedha. Targaggaa wallaggeeffadha. Abboon rabbashuutu hin jiru duraanuu cal jeetta gaafa nuti waa dubbisu eegalee biyaa jirana wangeela waan dubbisu jirru kitaaba madammarii miti kitaaba badhaadhinaatii miti Yohannis meeqa jettan Yohannis 5:30 dubbisi lakkoofsa tokko kaasnee dubbisna tokkorraa ilaa 30 dubbista dubbisi yoo fedhe asirraa ba'e bakkuma sana dubbii Yesuus jedhee moo jenne takkita mee dubbisi ka akkas jedha dhaggeeffadha akkam jedhame Yesuusif kan dhugaa ba'anii jedha mata dureen isaa lakkoofsa 30 akkasuma haa jedhu mata dureen dubbii Yesuus miti dabalee humna kootiin homaa gochuu hin danda'u okay boruuf akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadho anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada isan ergee duukaan bu'a malee jedhe akkasiimi eenyu dubbate dubbii kana Yesuus ana kan dhugaa ba'u jedhe mar waaqayyo dhugaa baaf dubbiin isaa yoo waaqayyoon ati ni dandeessa ati godhi akkas ta'e dhugaa dubba yoo waaqayyoon ajaje malee fadhasaa irraa waan takka raawwachuu hin danda'u jechuudha akka mootummaan tokko hoggonaan tokko jiru kajalaasan ajaja malee waan takka raawwanne Yesuus fadhasaatiin waan raawwatu akka jedhe Yesuus itti dabalee jedhe ani humna kootiin umaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe kan caafamee jiru amma gongeelli quraana ta'uun kan caafamee jiru homaa gochuu danda'u kan jedhudha kan caafamee jiru okay ni danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe Hanaanuma anaan malee homaa gochuu hin dandeessan jechuusaati meedhaa fadha silachu urjii dhaabbadhu wangeelan fudhata kiristaanni biyya lafaarra jiru wangeela fudhatu hin jiru yoo kan fudhatan taate waan caafamee goggoge dubbii Yesuus dubbate fakkeenyaaf akkana jedha ani amaariffaa dubbachuus barreessuus hin danda'u jedhe ati ruftee ni dandeessanaan jechuun dandeessu beekumsa kiyya dandeetti kiyanaaf beeka akka hiikamutti bar abumaas akka hiikamutti anaan malee homaa gochuu hin dandeessan jechuusaati akkas hin jedhu kun yaa itti dabali iktisaa akkasi eenyu akkas jedhe Yesuusika isinuu isaan malee homaa gochuu hin dandeessanii gara isaa kootaa dukkana keessa warri jirtan afaan Oromoo ni beektaami Dambeek. Ani afaan Amaaraa dubbachuu hin danda'u yoon siin jedhe ni dandeessa jechuudha. Akka hiika isaatti akka nuu galutti baranaan malee homaa gochuu dandeessanii jedha. Urjii amma maqaan kee urjii kootu yoon siin jedhe maal jechuu? Hin dhufin deem jechuudha. Isin nama dhageessanii kanatu badaa bada. Nama dhageessanii maali? Eenyuun dhageeffatu? Jinniin dhageeffachuu jira? Ilaa waan isinitti maa isin karakkaruudhaaf isin seenne ani. Ani karakkaruun jedhe wallaahi isin dhugaa waaqayyoo tokkicha jiraataa naman taane kan hin dhalanne kan hin duune kan hin nyaanne kan hin rafne kan hin muyne kan dhiira dubartiin taane kakadhe. Peenteen wangeelan fudhattu quraanaas hin fudhattu yoo kan fudhattu taate dubbii Yesuus. Dubbii kan koyoona jaalattan fudhadhaa jedhe Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe hin danda'a Yesuus arfii du'aa diigee ka'e ofiisaatiif iyyuu waan hin danda'e qoy haa dubbistu mucaan eenyu isin cinaa jirtuun booriif qoy cal jira geeffadhu hin danda'a jedhe moo anis banadhee jira bar okay dubbisi lafa kana bichatti lafan jenne bakkuma takkittana yoo takkituma tana fudhattan wangeela guutuu fudhattan
Tiksuma kana qabatanii maaliif nu karakkatu? Yesuus hundumtuu danda'a. Isini rukutu fiqa in fudhatan ka saditti du'a ga'e miti abo lallabina ijo me dhiirata isanii galcha waan jedhe me qoy urji dubbisi maal jedhe Yesuus itti fufee maal jedhe waan isinitti maqaa kaani waan xiqqoo tokko jechuudha sinii falmis miti jedhe dhiira wajjin haasawati bakka mutakisan dubbisi be maal jedhe me Yesuus kan koo jechuudha hajjeesi arka murii awwaalii hin jedhu aaninni jireenya ta'uusaa hin jedhu mirga habbaatti ol ba'uusaanis boru isa bira jiraachuu dhaggeeffadhu ban nama dhaggeeffachuun waa hin falmu jecha nama dhaggeeffachuun beekumsarraa waa dhaggeeffachuun ragaa jechuudha. Bakka dubbadhaa muutiin godha. Waan si jedhe boqonnuma sana na qofa naa dubbisi Yesuus niin danda'a jedhemoo niin danda'a humna kootiin waa hunda gochuun danda'a jedheme hin danda'u jedhe. Nan danda'a jedhe maaliif sababiinsaa anaa malee waa gochuun dandeessanii jedhe. Hin dhaggeeffannaa dubbisi. Dubbiste kaa jalqaba irratti. No dubbisi. Isin waan tokko bichaa qabatanii maa deemtan kanuma. Waan okay takkittiin an qabadhe san waan kijibaati moo waan dhugaati? Kijiba miti. Okay eega kijiban ta'in dubbisi. Waan isinitti maqaa. Dhagaa kaa. Ila anatti yoo amantan malee homaa gochuun dandeessan jechuu isaatan kanaadha kan hin jedhu akkas o eenyu akkas hin jedhe Yesuus tokko jedhe isuma eeyyeeka eessa jedhe akkas Yohaannis boqonnaa 5:30 banadheen jira bana fakkeenya sanaatiif barsiisaa jira sirwaanuma xiqqoo caafi qabatanii na deemina dhaggeeffadhu ani ittiin dabalu akkana jedha hin qabu sarka Yesuus itti dabalee ani humna kan kootiin humaa gochuu hin danda'u Abbako irraa kan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadho anoo yaada koo duuka bu'u hin barbaadu yaada eenyu isana ergee jedhe Yesuus humna isaatiin humaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe urjii sirraa fixe buudan Yesuus humna isaatiin waan hundumaa gochuu hin danda'a nageette je kijibe bas nageette deem okay ta deem umrii tan teuli anquma sana ashidhiise watakka anjolle Cafara isin akkanuma jecha wala maal quba qabdan barreeffama afaan Oromoo hin danda'u jedhu hin danda'a yoo jette kun kijiba gartee guyyaa osoo aduun jirtu halkanii jechu anas na buustu malee Yesuus hunduma danda'a so singafa waan si gaafa in jette okay boqonna Yesuus Kiristo waan barreeffame si gaafachuu jira waan ni bare Yesuus humna isaatiin waa gochuu ni danda'amoo hin danda'u Yesuus humna isaatiin waan hundumayyuu gochuu hin danda'a 100%. Okay. Thank you. Naa dubbisi boqonnuma sana amma ni danda'a jedhemu hin danda'u jedhe Yesuus. Lafa kanatti kan inni dubbatee fakkeenya biraati. Lafa biraatis hin dhayita lafa biraa hin dhayita. Lafa kana ni danda'a jedhemu hin danda'u jedhe ummataaf dubbisi. Uummanni ati waan feete jechuudha ummata kumaa fi 600 kanaan gurra haadha geeni. Haadha gaani waanuma ati dubbistu sana haadha gaani anaa kijibe moo si kijibe. Inki jimneem kan inni dubbatu isaa asirratti ragaa boruuf asittaatu karuu mitiin bar hiikaa miti dubbisi waan caafame jechuun dubbi ittiin dabalin hin hirrisin jedha boru mootum sitti dabala hin hirrisinis sirraa irrata waan barreeffame afaan Oromootiin aanesmoos eenyu nu barreesse hiikee jira dubbisi hin sodaatin afaan Oromooti hiikoo Ingiliffaarraa Amaariffaarraa hiikuutti hin jirtu Amaariffaarraa Oromiffatti hiikamee jira dubbisi wangeelmaanis sodaan qabu wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 Yesuus itti dabalee ani humna kootiin suuta deemna Yesuus itti dabalee maal jedhe ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhageetti nan farada firdiin ni faradus qajeeladha homaa dubbisne yeroo dubbe Yesuus faradus qajeeladha okay Yesuus ani humna kiyyaan gochuu hin danda'a jemoo hin danda'u jedhe hunda gochuu hin danda'a Yesuus waan jedheef qabame ani dubbii kan keen baanu wangeelli Yesuus waa hunda gochuu ni danda'a jedhe bakkeema dubbiste kun asirratti kan dubbate fakkeenya biraatiif isiin jechaa waan fadheefaa jedhu Yesuus itti dabalee jedhe dubbiin Yesuus dhugamoo soba Yesuus itti dabalee humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe moo ni danda'a jedhe lafa kanatti kan dubbatu homaa gochuu hin danda'u jedhe garuu immoo humna hojjetu garumatti dhiisi boriif borumaaf dhiifadhu garuun kan keechuma dhiifadhu dubbii wangeelaan fudhadha moo dubbii borii teetiin fudhadha
Kan kiyya maal fudhatta dubbii sagalee waaqayyoo ayyee kan kee achi keenya okay Yesuus dhuga dubbataami eewa ni hin danda'u jedhee miti humna ofiitiin humna waaqayyootiin malee akkasi faradus qajeeladha akkasi humna waaqayyoo kamiitiin raawwata Yesuus abbaa isaa Gobas humna isaatiin hin danda'u ati humna ni qabdaami eewa fakkeenyaaf yoo waaqayyoon humna sii kenne saniin waaqayyoon hin dandeessa waan kana fuudhi waan kana raawwadhu sin jedhe malee humna kan keetiin raawwachuu hin dandeessa waan waaqayyoon fadhin hin danda'u Yesuusis akkasuma gobas allaqe thank you humna qaba waan feete ulii waan feete bagaaga ajaja abbaasaa raawwannaan waan feete jedhi ulii okay waan jedhu Yesuus waaqa moo nama Yesuus ilma waaqayyooti waaqa miti waaqa miti cubbuu biyya lafaaf du'e waaqa miti ilma malee waaqa miti Yesuus ilma waaqayyooti ilma waaqayyo qaba aboomtummaa qaba okay ilmi meeqa jira tokkicha Yesuus ilma waaqaa gobas waaqayyoonoo meeqa jira tokko okay Yesuus ilma waaqayyoo kamiiti waaqayyo kam yommuu jettu ilma waaqayyooti naan jedhe amma fakkeenyaaf ati booriin intala gammachuuti yoon jedhe ati gammachuudha moo intala gammachuuteeti ani intala gammachuuti akka ati jettu gobas Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti ilma waaqayyoo kamii ilma waaqayyo isa samii kana utubaa malee uume isa waan hundumaa gochuu danda'u gobas waaqayyo san malee waaqayyoon biraan jira waaqayyo tokkicha akkasiin intineettanitti I don't know garuu namni waa baay'ee waaqessa akka keetiin si gaafadhe abbaa Yesuus san malee waaqni biraan jira waaqayyo inni waan hundumaa gochuu danda'u tokkichi san abbaa Yesuus saniimi Yesuusii mitiimi goba ayya akkasuma tokkichuma san waaqessa galatoom maarreen qasuma jenne bar isinis mootii qabadhume boontu karaan dhugaan jireenyi Yesuus saana malee gara abbaa dhaquu hin dandeenyu abdii jirtanii ijoollee madarasa gabaasa aduun bariite osoo nagaan isiniif haa ta'u Jirre. nagaan ni dhufa keessaa jira ilma kiyya kana hojjaa san kasoo dhufe ni dhufa qoy simaa wajjin haasawa sida Inni bulchaan obsi. hin dhufa bar hin dhufa Wajjin yoo isinii mijaa'e viidiyoo cufadhaa haasaatti deemaa isin barbaade natti fakkaatti isin. ayyee jedhi dubbadhu Haasayayye. akkasuma garuu warri jala jirtanis warri keessa jirtanis garuu nagaan gaafadhee jira jechuudha akka nama tokkootitti amantii adda qoqqooduun kan ammoo jechuudha ishee amma booruu gaafii gaafattee fi kanaaf immoo jechuudha ishiin immoo jechuudha Yesuus hin danda'a hin fayyisa oolchaa waa hundaati isin jette ergasii ijoollee shamaraa onnattee waliin caffaruu irraa dhiira akka kan keetii gastii banatee taa'u waliin osoo haasoftee baay'ee sirraa bareeda jedhee akka yaada kootiititti maaliif anaaf fidee namni tokko amantii tante meena dhaggeeffadhu maqeequu malee faayidaa hin qabdani dhiira teessa waan nuti maraachine hariin eebar hundisiitu dhiira kenna icciitii keessan gayyaaftiif dheessitanii ijoollee shamaraa ol galchitanii ijoollee shamaraa gaafii gaafatamuu hin qabne gaafattan jechaadha. Dhaggeeffadhu ka suuta iyyuu qofaa miti maaluma iyyuun maaltu bade fidde si dhiira caalti dhiira teessan caalti dubartiin baay'een dubbiste dubartiin sammuu qabdu hin dalaydu ati dhiirarra sammuu tante dhiirarra hirkifatte maali ati namaami eekko dubartiin sirraan bareedu gaafii yeroo ati gaafattu sirraan bareedu dhiira akka kan keetii waliin gastii banattee ijoollee dhaggeeffadhu mee jeequm na dhaggeeffadhu jenni eenyu si fideeti mana kana yoo haasa'u wangeelan beeytu meeti wangeela hin beeka dhibbaan si walitti beeka okay waan siin jedh
Okay, waan jedhe. Okay, na wali bet dhiirtii yoo dhufes numa haasa'isina. Dhiiratee na barbaadu waldaan sitti dhaqa dhiira ta'u dhufu. Mana isaaniitu numa dhayina amata meeqa si dura haasa'u jara warruma isin dhiira jettaniin kana hundanuu wangeela barsiisa asirratti. Yoo beeyte haasa'u yoo hin beekne. Quraana keessanii funaannee tokko tokkoon immoo isinitti finnee nutu isinii barsiisaa jira bar. Tokko tokkoon funaannee tokko tokkoon finnee. Dhaggeeffadhu. Mee dhaggeeffadhu. Waaqayyoon waa hunda gochuu ni danda'a. Takkituma tana baradhu deem. Waaqayyo waa hunda gochuu ni danda'a moo hin danda'u? Waaqayyo danda'aadha karaa kamiinuu isa du'aa kaasu isa moo'ee dhagaa garagalchee kaa'u. Isa malee waan hin jiru. Tasgabbaahii maadaam illeensi dhageesse waan siin jedhe wangeelum boqonnuma amma isiin dubbiste kana sirri moo sirri miti boqonnaa isiin dubbiste kun. Sirriidha waaqayyo tokkocha waaqayyo immoo jechuudha waa hunda danda'u Iyesuus Kiristoos karaan jireenyi dhugaanii karaan kamuu Iyesuus Kiristoos duwwaadha. Dubbisuu turre lallaba natti lallabisiin hin jenne bara haasawura la waa hedduu haasawura nama dhaggeeffa gurra lama sii kenne waaqayyoon arraba tokko sii kenne waan jedhe siifisi sii kennee jira jechaadha. Wangeela kamiin? Dhaggeeffata haasawaa waan gootu dhaggeeffadhu. Sadarkaa guddaa sii kennan ustaazni nama kana hunda irratti haasawaa jirta. Uummata dila kana keessaa nama kana hunda irratti haasawaa jirta waan ta'eef. Erganne anaa galcha. Beekumsa keetii fi kadhiiraatiin dhiira ta'eef namni wangeela beeka dubartii ta'eef wangeela wallaala sammuu akkamiin yaadda don't yaadi waan siin jedhe wangeela isiin dubbiste sana boqonnaa kam dubbiste kaniin ani dubbisi jedheen. Ati boqonnaa kamiin dubbistee qabattee dhuftee ishiidhaan boqonnaa kana dubbisi jetteeni. Ati kuniyyuu wal keessa hin oofini wal keessa hin dabalaqini. Okay, amma boqonnaa wangeela hin qabdaati. Kun koo mu'amuun jedhu bar dubbii kirkire tootaani lola tootaani. Akka dhiisi boriif sokkee haja abeetu dhufe ani hin beekete. No, ana garee keessanis garee. Wangeela hin qabdi mee? Hin qabdaa wangeela? Nuti koo dhaloota qubeeti malee dhaloota wangeela qubee fi qoramaata qoraan sin gaafanne wangeela of biraan qabda macaafa. Wangeela of biraan qabda. Hin qabda. Akkamitti daba kenna lolaan isa waan ta'eef harkaan qaba'ee karaa kamii yoo baanus yoo gallus wangeelli nu harkaan bu'u. Maaliif dawoo kenna jireenya kenna waan ta'eef. Abbo haasawa dheeraa haasawaan waan santi gaafatan qofa deebisiifi maal isa dawoo keenya maarree keenya namni wangeela qabda moo hin qabdu si gaafatanii deebisiifi. Ni qaba'ee akkamitti nama. Bakka itti fufaastaas akkasitti haasawu. Gaafasi gaafatan qofa deebisi. Marqos naabani Marqos 12 lakkoofsa 14 naabanii dubbisi. Maal jedha jalqaba natti. Baani dubbisi. Natti mikaa jalqaba waan inni jedhu. Marqos wangeela Marqos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 bani. Maal jedha? Dubbisi ka maal jedhuun beekaa dubbisi wangeela keeti. Yohaannis jechuu barbaadanii ustaas. Marqos. Akka dubbiste irraa hubattetti naa ibsa naa godhi kaa. Siifin ibsu hin dubbista afaan Oromooti hin dubbista sanamaan si gaafachuu deema wangeela hin qabanaa jettee mi dubbisi ummataaf atis dubbisi. Okay. Banatte? Wani? One of you? Maqaa isaa. Tasgabbaa baafachaa jirti. Ayyee. No, injirti jechuu keeyyanaa. Yookaan ati baasiif hanqasu.
Ani baasii garuu shidhumta dubbistu malee. Okay, gobas galatoom. Kaisa kuttee jirti bar, kaisa deemu jirti bar. Ongeelli biraa hin jiru. Gab jetteetti. Rakkan. Wallahi waa rakkanne akhi. Jarana waanuma keessanitti akkana nama rakkina. Afaan Oromooti isin irraa beekuu irraa beeytanii. Ani gaaffii ani qabu jechuudha. Wantoota gaachana keenya nurkaan bu'u jettee harkaa lafa bu'e fakkaatama lafaa buute barbaachisa. Harkaa lafa bu'uun tasgabbaa ilaa jechuudha. Mee kiristaanuma yookiis immoo pheenxee dhuma asirratti bahee waa'ee keessan waa'ee amantaa keessanii dubbatee gastii banate akkatti waa'ee keessan haasa'u argitaniittu. Amma saatii yaada miti yaa. Amma saniif yaada. Boriif obsi. Waan si boriif yaada kee dhiisi. Yaada kee dhiisi. Ati Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Karaa kamis ta'u kamis amma dura haasofne irra miti karaan dhugaan jireenyi Yesuus gara abbaatti kan dhiyaannu yookiis abbaa biratti yookiis waaqayyo bira kan dhaqnu sibir waaqayyo bira kan dhaqnu sibirii nyaadhu. Ayyee. Karaa Yesuus isa nuuf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee du'e qofadha. Karaan dhugaan jireenyi hana jedhe wangeela Yohaannis irratti kan du'e. Namaan nuu du'e moo waaqaan nuu du'e? Namaan nuu du'e moo waaqaan nuu du'e? Yesuus ilma waaqayyooti. Akka keenyatti foon uffatee inni dadhabbii keenya isaaf gala. Cubbuun keenya isaaf gala. Saafaan Oromoo kana biyya dhiiftee bira biyya Arabaa deemte moo waan siin jedhe? Waan je namaatu fannoorra sii boqote moo waaqa? Waaqayyo abbaan waaqarra jira. Ilma isaa isa jaallatamaa Waaqayyo abbaan eessa jira miti gaafa mee dhaggeeffadhu. Waan jedhe boriif. Waan jedhe sibir. Ismaani dhaggeeffadhu waan jedhe kan fannoo irratti sii fannifame waaqa moo nama? Ilma waaqayyo aboomu cummaa qaba. La ilaha illa. Okay, ati waan siin jedhame obboleessanii qabdaa yoo siin jedhan. Obboleettii moo hin jedhu namni obboleessanii qabdaa? Eewa. Gobas naan jette. Kan fannoo irra sii du'e nama moo waaqa? Jechi Yesuus nama jechuu barbaaddeeti. Abboo ani san siin hin jenne kan fannoo irra saqqalamee boqote san siif du'e san waaqaa sii du'e moo namaa sii du'e guyyaa sadiif kan sii du'e san waaqa moo nama? Ilma waaqayyoo Yesuus. Kana sin gaafanne ilma waaqayyooti moo obboleessa waaqayyooti du'e hin jenne bar. Waan jedhe kan fannoo irratti sii du'e guyyaa sadiif du'e san nama moo waaqa? Maaf kana si dhibe? Akka keenyatti foon uffatus hafuura qulqulluudha ilma waaqayyooti. Foonumaan uffadhe namni sibiilaan jiru. Khalaas waan siin jedhe kan fannoo irratti siif boqote san siif du'e san nama waaqa. Kana lamaan keessa iyyuu jiru ilma waaqayyo isa hafuura qulqulluudhaan durbee Maariyaam kee. Okay, ilmi waaqayyoo san nama moo kan du'e san ilmi waaqayyoo kan jettu kan du'e san nama moo waaqa? Atamma namaa fi waaqa kana gidduutti garaagarummaa uumuudhaafi. Akkasika namni namaati gobazii teenyas maani namni nama waaqni waaqa. Miti? Miti? Ani nama waaqayyo namaa miti mi? Ani gurraacha Oromoo dhiira waaqni dhiiraa miti. Ani ni mul'adha waaqni mul'atu. Waaqayyoon geeddara waaqayyoon nyaatu ani nyaadha ni rafa TikTok irraan ta'a. Wali galle waaqayyoon du'u namaa du'a. Miti? Akkasuma mi? Kan du'e san waaqa moo nama duuba? Waaqayyo duwwaatu hin du'u jira. Wanta banime Ximooxiyoos eenyu du'e? Maal jette? Maal jette? Kan du'e san waaqa moo nama? Waaqa. Biyyeen itti salphattu. Omaa rakkoon qabu ni kaasa du'aa. Okay, Ximooxiyoos banime Ximooxiyoos isa dura lakkoofsa 6 boqonnaa 16 banime. Takki tanarratti siraa xumureenis gara mana barumsaa ijoollee deema. Wait. Thank you so much. Nama jabdu dhalleedha ammoo wangeelan fudhattu malee ati tasgabbiilee nama qabda.
Timoteos isa dura lakkoofsa jaha kudha jaha. Oh, was you ready? Yeah. We go to what station? Okay. Timoteos isa dura boqonnaa meeqa? Tap godha. Boqonnaa jaha lakkoofsa kudha jaha. You do it. Biyya jettee hin irraanfatin. Biyyatti salphisneemi. Wangeelli Waaqayyoo ni du'oo jedhamu hin du'u jedha. Takkituma tana dubbistee nagaan si biraa miliqan. Kanas ta'u kamis amma kan macaafni qulqulluun jedhu dubbifadheeraati. Yesuus ilma Waaqayyooti. Amma dubbisa. Karaadha dhugaadha. Anamma keessa fageessee beekuu baadhu si ani mucaa. Gobasi. Wallahi sabar. Umaatu mucaa. Karichi dhugaan jireenyi Yesuus. Beekaa siin hin jenne. Natti lallabin ka waan jedhe boqonnaa sana dubbisi. Gooftaan si qabe. Waaqayyo hin du'u jedha. Gooftaa kan. Gooftaan na qabe. Maarree Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Okay. Inni ifa homtuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraata. Namni takka isa hin argine. Isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinni fi aangoon bara baraan haa ta'u. Ameen. Ameen jedhime. Ameen. Ameen. Okay. Waan jedhe wangeelli Waaqayyo ni du'oo jedhe moo hin du'u jedhe? Hin du'u. Maaloo didde wangeelli. Inni ifa homtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Hondan akkasiin jedhe aan waan san si gaafan wangeelli ati Waaqayyo ni du'oo jette wangeelli hin du'u jedhe kam eenyu dhugaadha siima wangeela. Ati amma gaaffii jabduu takka si gaafa isiifan deebisa. Ani amma si dhaggeeffachaa jira. Isiifan deebisa. No waan jedhe naa deebisi. Ati akkanaan jette Waaqayyo wangeelli Waaqayyo hin du'u jedha ati ni du'a jette dubbii keen fudhadhamoo dubbii wangeelaati dubbii Phaawulos. Dhagaika isa waan jedheef isaanii sittani maati? Na dhagaika. No waan jedhe. Ati amma Yesuus ilma Waaqayyoo miti moo? Aansan siin jenna. Ilma Waaqayyooti moo miti jetta? Gaaffii kana shorti. Sii deebise. Waaqayyoon ilmaan qabu. Anaatu ilmaan qaba laa kun ilmi kiyya afuraffaan shanaffaa kun as taa'u jira. Anaa ilma qaba malee Waaqayyoon qabu ilma. 100%. Ilmaan jaha torbaan qaba. Waaqayyo tokko qaba jalaa wajjeesan. Ilma Waaqayyooti. Yesuus ilma Waaqayyooti. Sanuuf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee du'edha. Amma itti deebina jessan si deebisa akka ilma Waaqayyoon ta'in si deebisa. Waaqayyoon du'u jedha wangeelli. Ati ni du'a jetta dubbii keen fudhadhamoo ka wangeelaati. Akka jettatti na hubatteetu kana ta'ee intini naan mormita malee ati. No sinu jechuun akkana wangeelli Phaawulos erga ammas dubbiste kun Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha. Ati ni du'a jetta wangeelli hin du'u jedha kam fudhadha. Filanno kiyya fudhadhu jettes keetumaan fudhadha iyyee. Ka wangeelaa fudhadhu sanii fudhadha. Kamiin fudhadha? Waaqayyo abbaa ilmaa afuura qulqulluu isaan kun tokko si galee. Mucaa afaan Oromoon beektu si kabajeen si gaafa jiran waan siin jedhe ati daqiiqa muraasa dura Waaqayyo du'e waan siin jedhe arragaan si fidaa ati ragaa fiduutti hin jirtu afaan kee qofaan haasofta waan jedhe Waaqayyo hin du'u jedha wangeelli ati ni du'u jetta kamtu dhuga wangeelaa dhuga moo si dhuga? Abdiitti fufa bakka seenteen normaalii fidadha tanaan fadhis. Qaali yaalaa Yesuus dhugaadha. Ati yoo ta'u aduun illee deebii gara gooftaatti si fayyisa Yesuus. Deema nama waaqessu nama dhaala qaama saalaatiin dhalateen waaqessu dhiiran waaqessu dhiira akka kiyyaa. No never. Yesuus hafuura qulqulluu. Ustaadha dubbadhaa fakkaa. Let's go baba. أستاذنا كم تاني جو؟ أيه أستاذ طاهر جرتو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتو نجا كيسني؟ نجا جر الحمد لله كم جرتم فيوما؟ يا نجا الحمد لله ربي قالني هاكم. أي اتفوفا أنا ودواتو في بالبلا بلا ديمي أستاذ فتني إن شاء الله اتفوفا أستاذي إن شاء الله أي شالم بلوتنو إن شاء الله كتبالي أي شالم الشالم إن شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي جعل الإسلام نور الحياة والممات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أئمة الأمة، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيجا أبليوان كينيا كان كريستانا كم جرتان نجا كيسني ور مسلمة نجين رحمن بركة ربي كان جنن هنكم نهون دكيسن الرتاجرات. الحمد لله ربي يبغلني هاجه كان دد بسبب كانتي والنوغر سيسه كان إرجع إسلام الله وليف نودا برسيسه كوارا كريستانا غريلة هكو بچيسه غرين هك نيغالو في دي كان متن غرا ميديا مرتاني غوغا فلمن قلبي إساني لرب هاجيسو دان دي رغا كرا إسلام ما مئة إسلام ما رب إسانا نمچيسو جدا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت كتاب نكينا أورجينال لي أكبو اتجرو ارغبو فمي وغاكم تكو دبا فري ففتمي شن أولا كوسيسيتن انجرو كانان غرات تقانتك جيتك يعني نما توك اتن دبلمين كتابتك ربي يان غرات كابو كتاب المعجز كتابة دبسيسة الدنيا تنا كان اجيتن سمي في دجي كيسجو كيان نساء ولفالسن نما أقلي كابوف نما تنتلوف أفلا يأكلون أفلا يبصرون أفلا يتدبرون كربين جدي قرآن كيسة تلبت ورّي أقلي كابو يو كيس سجدبو إلالي كدوغونغورا تك كيسار غندن دينه إسا كيسة تمال جدين التما إما نبي الله عيسى المسيح إلما مريم كان كوري كريستانا يروتك نوجة دوي نوجة فنفم نوجة عرسا كفل نوجة وريقا مقود لبو في جدني يو كان مواقعته دوي إني دوي سمال إني فنفم يسن واقع سان جدن سن تقفى أملا واقم مانقب إنما يتويون دياتو نجرو قوان تيف إني قرآن يرو دبتو مالجل ومن أصدق من الله إن يرو ربي رأي نيوتو دقا دبتما إن يوتو ربي رأي دقا دبتما كربي رأي دقا دبتو نجرو بر كتاب ساكي سمالجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت بر المسيح عيسى علم مريم كوني إرقمتون إسدور دبران سمالي هما متجل اتفو في مالجل كان يأكلان الطعام عندهم جري لمنو هنياتو جد إنو جري لمنسون هذا في جسوس إنو ما جري لمنو هنياتن جد نياتني دوغني رفني لال هنيات هنوك نمني نياتي إرقادو قيبو دي سدي مجنان من فنچاني دي مشنتبيتي كنافو واقعيو نياتي دوغي من هماما بربادا شنتبيتي بربادا توليتي بربادا كانت تناجم رب سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى إني كوني تنقوتو يونيفرسي كن ديسا أومي إنما نياتات سنجم رفيت سنجم فنفمت سنجم نمت تجرمت سنجم أمل ليسا أمل لمماتي متي وممتو تسات فكات ليس كمثلي شيء ونسوي النجد أني ويتون فكات وجد كتابني أمنتي برالي كانوا مدبتا همتون فكات وجد ماذا قدس اللين ربي همتون فكات إسا فكات ننجرو جدا قرآن اللين سنو جرب مو إيسا في دنيت نمت دالتي نوجة فنو قبرة توري ارغسي قبري كيسر لي توري اچي كأي اچي مرغا بانو تاء نوجة عرسا كفلي چبو كين نمالي اكستي اكمت كن هندي تاماما ما متان نغان قبو اقلين انجرو ما افلا يتدبرون انتين تلتني ما كان وان فكان نمي وان اقلين نما فرن وان اقلين نما فرن مي اكمتي نما فرچيس دندسو اكمت فرچوس دندسو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت إن يرجم ربي كفجر ربين هذا في إن اللي نياتن إندو غنيجر كتاب ما قرآن اللي كان يجر كتاب نكسن اللي كسب جر أبد نما بيلا وبر دبره ويا فرتم هفيل كان فرتم ولد دابه سومه سنبود بيلا كنيات تهاجم كما سأقول زين كيسن بكمه كت بيلا ويسان وفمر كنيسو إسنمو في الدنيا ربي جتن نمني ونيان نم بيلا ركتا إرجع ركته بيلا إيجر موتو مالتا نياتا برباد نما وان فري مكا غبا هنجر بي ان بين مكا لالي فري راجا دره انو يتدق وان تكو فران قمنه
إسان أكمل ربي جد أمامه إنما يو الله لوانا تشر جرو أدان بينه ربين كأن سبحانه وتعالى وانفقوا بيكا قالوا يسوع وانفقوا بيك ربين كأن ما هنداتي يسوع كريستوس قالوا مات يسوع كريستوس نما ما شافني كيسان اللي أكسب جدا كنافو دان دي دوغا كان سري سنبر بعد تانان يسوعين بكربين سكاي سني كاي أتيمو فوتي وان كتاب نينجن فوتي أسيبر أولدا برسيته كنافو كم سرين سلاب بولتين تنريفتنا واقعيو فني فبيت والإياذ بالله واقعيو فني فمي واقعيو دوية تبر واقعيو دوية تبر سلا واقعيو دوية دمني تكونجر أما سلا واقعيو دوية مال غوتا تيك توك رته تدير أنجر توه ترى إنه سيتي سرير كإنه دوية سلا إساجبته إنه سيتوات إنه سيروبس دوغان سيتي ما بر دوغا ما بر أبو مصعب أبو مواز وسوا واقعيو دوية أم إنه تيك توكي كنا ركعتين أسون نونو كده أما Injirtu TikTok yunum anu injiru sila. TikTok illee injiru sila addunyaa illee injirtu. Maaltu jira iyyuu sila Waaqayyo ajjeeftee jiraatte jechuudhaati. Ajiib wallaahi. Maal jechuudha mee aqliin akkanaa tuni wallaahi Amaanu'eel geeffamuu qabdi aqliin akkanaa tun. Amaanu'eeliin Paawuloosiin faa geeffamuu qabdi Amaanu'eelitti yaaluu qaban namoota akkanaa kana. Nama rabbi du'e jedhu wal iyaadu billaahi takkaan dhageenne bara. Hattaa nahnumaa sami'naa bin aabaa'ina al-awwaliina akka jarri jette san. Nuti takka pente biraa irraa takkaayyuu dhageenye Waaqayyo ajjeeftet rabbi du'e nuuf fannifame a'uudhu billah hin jiru wanni akkanii obboleewwan keenya kanaaf rabbi tokko Yesuus ergamaadha sanuuyyuu ergamaa keessayyuu ergamaa kamii ergamaa keeti miti Yesuusii fi Oromoon hariiroo takka waliin hin qabdu Yesuusii fi penteen hariiroo takka waliin hin qabdu Yesuusii fi Ortodoksiin hariiroo takka waliin hin qabdu Yesuusii fi Adventistiin hariiroo takka waliin hin qaban Yesuusii fi Jehovah Witnessit hariiroo takka waliin hin qaban maalis si beekayyo ati Oromoodhaa Yesuusiif hin ergamne hummaan warri peentee kun halkanii guyyaa Yesuus yaadinaal karaa irrattis ba'an miidiyaa irrattis ba'an Yesuus geetaanu amlaaknu du'eera fannifameera ajjeesanii ammoota nafannoo gubbaa kaayan achuma ammuma qabrii seene jedhan achuma qabriiyyuu bahee lixa jedhan asumattuu foon uffatee dhufe jedhan asumattuu waaqa ta'e jedhan asumattuu nyaata jedhan asumattuu rafa jedhan amala namummaa jedhan fidan kana hunda waaqa guutu jedhan nama guutu jedhan fidaa jennaan achi buute miidha bakar waaree homuu hin jiru asuma awwaara kaasaa oolan malee macaafa keessa tasumallee hin jiru. Inaasoo Eebbaa akkam jirtu? Jirtu. Yesuus Kiristoos waaqni du'e waaqa santu du'e. Yoo macaafa qulqulluu keessaa teksiin siilaadhu nama hin taate daaroo waan jettu waaqayyo du'ee jette daaroo Yesuus waaqayyotu du'ee jette masqala gubbarra fannifame mee bakka waaqayyotu masqala gubbarra fannifame macaafa qulqulluu keessaa ibsaa sii kenna. Ayyee waaqayyo fannifamee jira ka jedhu dafaa fidaa. Xaahir. Yaa. Xaahir. Nin nagaa obboleessoo. Xaahir. Okay. Nagaan siif haa ta'u kam? Darabbii siif haa ta'u. Jirtaa? Ani jira. Inni fannifame masqala gubbarratti waaqayyoodha moo nama? Hayyee ani deebii macaafa qulqulluu keessaan sii kenna waan ta'eedhaafi. Deebii naa kennita inni fannifame san irra walii haa gallu waaqayyo moo nama? Obboleettiin ta'e waan ati irratti haasaa jirtuun kallattiin deebii sii kennan. Maa dhaggeeffadhu qaama kun obar gaaffii si gaafadheera bar. Gaaffii sana irraa deebii naa laata. Inni masqala gubbarra fannifame suni waaqayyoodha moo nama? Waaqayyoodha. Ayyee inni masqala gubbarra fannifame waaqayyoodha ka jedhu mee fidi. Waaqayyo fannifameera ka jedhu baasitii ragaa naa kenna. Ragaa qofan barbaada. Akkasumas wangeela Yohaanis boqonnaa tokko wangeela Yohaanis boqonnaa tokko. Daaroo naa kenni qofaatti mee. Nama akki gootanu ilaa jara keenya akki gootanu namni isinitti haasa'aa jiru nama tokko isinis nama tokkoon haasawaa namni kaan wal jalan dubbatina dabareedhaan ni haasoftu hundi keessaniifuu dabareen ni kennama ni haasoftan eenyu wajjin haasawaa jirtu Ustaaz Xaahir. Daaroo tanatuyyuu waaqayyo fannifameera jette. Ka fannifame waaqayyo jettee isiin naa kennitu eebbaa haftee immoo tole eebbaa ati nu obsigaa eebbaa ati obsiiti obsi daroo na xumurtu. Akkaan. Akkas haftee cufadhu ati. Waaqayyo fannifameera jettee. Situ fannise moo waaqayyoon mee ragaa baasii nu garsiisi ka.
سلا واقعي فنفهم يتا سلا تيك توك رتيتي أصوبتا ما واقعي فنفته ما واقعي فنفهم يتا كجر مجافة كسباسي نكاك باجرة يا جماعة أنا براك كباجرة سجليني يوسنيت أجامرة تتاب تاب قد أجزاكم الله خير أنا براك كباجرة نبرت تنيت أجامة دارو Oye, ما واقعي فنفته تيك توك رتا أجرتا ما واقعي فنفهم ساني مجافة كل كيسا واقعي فنفهم رجع في دمه أما رجع أمن نكا جت كده جد نعم دبي أينا مجافة را كم صار قدوس Wangeela Yohaannis tokko kaastee gaafa dubbifattu jechaadha. Waa'ee fannifamu Yesuus Kiristoos caafamee jira. Achi keessatti boqonnaa isa qabachuu waan barbaade wangeelli na bukkee jira garuu barbaade si ibsuu nan danda'a. Yesuus dhuguma fannifame. Fannifame immoo obboleetti Yesuus fannifame naan hin jenne Waaqayyo fannifame naan jette Waaqayyo fannifamee jira kadhu qofa baasiin agarsiisa. Yeroon wal sobanii fi wal shawwada sun hin jirtu amma caafa sibira jiru keessa baasii Waaqayyo fannifame jette bakkuma Waaqayyo fannifame jedhu baasiin agarsiisi. Dafi. Daqiiqaa takka qofa qabda. Jaa'iba qabdan Waaqayyo fannifameera sanuu Waaqayyo fanniftanii Waaqayyo fannifamee TikTok irra teettee haasofta Waaqayyo fannifamee roobnuu dhabame kaa jireenyuun jirtu ati Waaqayyo fanniftee akkamitti TikTok irra dhuftee yibbo ayyee mee dafii baasii agarsiisi daaro. Ani hin jirru yericha beektamini hin jirtu matu. Ana haasaa jira kun wallaahi jira TikTok irra jira hojii haasa'u jira wallaahi jira kun hojii haasa'u jira. TikTok irra fannifamee ta'ee atuu. Waa'ee fannootti miti daaro. Waaqayyo fannifame jette bakka Waaqayyo fannifame qofa baasii agarsiisi hin jedhe. Okay, ilaalaan jira sitti ni maaqo. Iski naa obsi. Ayyee si obsaara. Ajaa'ibuma dhufe bu'aalaan. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون بيجي انت أصل فتوجة ديبر أستاذا لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ملسي سوال لي واقعي سوال لا أكذا بر والعياذ بالله نما أول لمالي واقعي أول لبو Inni du'aa keera har'a boolla keessa hin jiru. Waggaa 2025 duradha kan inni du'e. Yoomi as ilmi namaa nama ajjeesuu waggaa 2025 duradha.